Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya yeroo darbee keessatti hogganoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wajjin maree goonee kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sababa hanqina yerootiif kutaa lammaffaa yeroo biraatiif bulchannee turre. Sagantaa keenya irraa keessatti kutaa lammaffaa maree kana qabannee dhiyaanneerra. Hirmaattootni maree keenyaa akkuma si yaadattan Dr. Ahmad Galchuu dura taa'aa boordii OMN, obbo Kitaabaa Magarsaa barreessaa, obbo Abarraa Tafarraa miseensa, obbo Girmaa Taaddasaa hoogganaa olaanaa, Dr. Biraanuu Dirbaabaa Gulaalaa Muummee akkasumas obbo Heenok Gabbisaa itti gaafatamaa birkii seeraati. Maree keenya lafa yeroo darbe itti dhaabbanne irraatii kaanee itti fufna hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Girma Oromo Media Network maqaa isaa fi sochii isaa duraanii irraati kan hubannu miidiyaalee Oromoo walitti fiduudhaan miidiyaa jabaa tokko ijaaruuf akka ta'etti beekna. Obbo Girma jalqabaa kaasee haala maqaan Oromo Media Network jedhamu kun itti moggaafamellee namoota muraasa beekan keessaa isin nam tokko. CEO yookiin hooggan olaanaa Oromo Media Network ta'uudhaan baatilee 8 darban hojjechaa turtaniittu akkuma beekamu uummati Oromoo kiraa saatalaayitii sa'aatii 24 kaffalaa jira. Garuu kan isinitti dhimma bahaa jirtan guyyaatti yoo baay'ate sa'a 2 yookiin walakkaa sa'aatiiti qabeenyaa lafatti badaa jiru kana akka inni hojii irra oolu maaliif tattaafachuu dadhabdanii miidiyaalee Oromoo jiran walitti fiduuf yaaliin gootan jira? Fayyaa ta'e gaaffii baay'ee gaariidha Obbo Saayil. Inni yaadni kun jalqabamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojii isaa maalii jennee akka yaadaatti inni jalqabne jechaadha alatti otoo hin bahin. Yaani jiru asumtuu edaa quba qabdanatti fakkaata dhuguma miidiyaalee irra jiran walitti finnee pilaatfoormii tokko ijaarree isaan akkatti fayyadaman yaada jedhuun jalqabnee booda irratti adeemsa irratti garuu inni akkuma jirutti jiraatee jechaadha. Yaanni sun akkuma jirutti jiraatee garuu miidiyaa tokko ijaaruu walitti sassaabanii bakka adda addaa warra jiran walitti fidanii pilaatfoormii sanarratti akka fayyadaman qofa osoo hin ta'in miidiyaa walaba ta'e tokko jabaa tokko ijaaruun nu barbaachisa. Editorial poolisii isaa kan qabu of danda'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork of danda'ee miidiyaa tokko haa ta'u dura. Sanaan booda immoo pilaatfoormiin ijaaramee booda gara warra amma keetiifaa walabatanii of danda'anii warra hojjetan internet reediyoo san qaban sagantaa adda addaa kan qaban shoo waan akkasii kan dandeettii fedhii kan qaban achi walitti fidnee akka pilaatfoormii kanarratti fayyadaman waan jedhutti jijjiirramee jechaadha. So we were flexible. Yaada sana jalqabannaa kan kaafneenyaa sana akka yaadatutti ogummaa miidiyaa warri qaban yaada sana kaafnu nu keessan hin jirre turre. So nuti jecha akkuma Oromoon sagalee tokko hin barbaaddi, miidiyaa tokko hin barbaada. Miidiyaa jabaa ta'e tokko akka barbaanna. So yaadni jalqabaa akkatti nu dhufee obboloonni keenya nutti dabalanii karaa kana yoo deemne wayyaa jedhanii achitti deemnee jechaadha.
amma akkuma adiyyuu jette egaa Oromiyaa miidhaan ibsa dhaabbateera. Hojii baay'ee gaarii hojjetaa jira akka madaallii kootitti. Haa ta'u malee akkuma point house gootee saatalaayitii sa'a 24 kireeffannee maallaqa baay'ee maallaqa jirti qarshii 15,000 plus tax gara 17,000 naannoo sanatti deema. Kaffalaa jirra. Inni sun immoo kan itti fayyadamaa jiru sa'aatii tokkoof lama. Sa'aatii tokko onnee miidhanii kan production gochaa jiru. Isaaf yoo mala goonuu godhannaa jennu irratti mari'atnee boordiin illee dhiyeenya kan akkuma duraan keenya durii dhiyoo kanatti ibsan akkuma dhageessanitti gaayinlaayiniin tokko bahee miidiyaan adda addaa Oromoon jirtu akka itti fayyadamtu. Miidiyaa adda addaa Oromoo qofa odoo hin ta'in akkuma keenya sagaleen isaanii kaa'amee warra jirantu warra obboloota keenyaa ispeeshaalii warra tibbaa jiran isaan illee hiree argatanii pilaatfoormii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irratti sagalee haa godhatanii jennee already gaayinlaayinii tokko murteera. Egaa jidduutti rakkina akkasii dhalatee sabni keenyas jeeqamee jiru isa saba keenyas tasgabbeessuu rakkina keenya jirus furree daandii sirriitti kabachiisuu akkuma duraanii deemuu fudhatu jirra. Haa ta'u malee dhiyeenya kana Dr. Praanuu illee nootii wayii naaf ergee ture waan kana irratti hojii akka addatnee jalqabnu. Gaayinlaayiniin sun bahee qajeelfamni boordii irraa kenname gara hojiitti deemuudhaaf qophiirra jiru. Namoonni akkuma keetii muuxannoo gaazexeessaas miidiyaa adda addaa qaban qophaa'uun sirra jira jechaadha. Warra gaazexeessaadha ofiin jedhee olola odeessullee jira. Isaanis yoo fuulduratti barumsa gaazexeessummaa maal akka ta'e yoo baranii yoo sirreessan taate isaanillee bakka argatu jechaadha. Amma namoonni tokko afaan Amaaraatiin nutti mammaakaa jiru. Isaanillee yoo sirreessan isaanillee bakka argatu jechaadha. Kan nuti hambisnu jiru. Haa ta'u malee egaa istaandaardiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii qabu jira. Editorial poolisiin keenya jira. Memorandum of understanding waliin mallatteessuun jira. Waan kana dafanii kan dafnee kana hojii irra osoo hin ta'in sirriitti xiinxallee waliin mari'annee hojiirra oolchina. Sun dhiyeenya kanatti hojii jalqabna. Isinillee karaa keessan qophaa'aa siin jechuuf gosaa. Gara isaatti mee booddee itti deebina. Obbo Kitaaba Magarsaa Fangaaffii tokko qaba. Obbo Kitaaba laayinii irra jirtumi? Jira. Miidiyaa Oromoo Miidiyaa Neetwoorkii hooggantan kuni miidiyaa guddachuudhaaf carraa guddaan isa fuuldura jiru tahee osoo jiru rakkoon jiru hanqina tiraanspaarensii ta'uu isaatu himama. Dhaabbati buusii uummataatiin sossoo'u tokko maallaqa uummatarraatii argatee hatattamaan beeksisuun barbaachisaa miti yoo ka jedhudha. Gaaffiin koo kanaaf deebiin keessan maali obbo Magarsaa? Haadha koo galatoomi gaaffiin kun dhuguma balbaltuudha. Yerootti kan uummanni ibsa gaarii argachuun irra jiru. Kanaaf gabaasa galchuun dirqama dirqama. Haa ta'u malee waa'ee gabaasa galchuu irratti uummata horii fedhataatiin jaarmaa kanaaf gumaachee beekumsaa dirqama dhuguma dirqama. Waan hundumtuu garuu seera qaba. Seera biyya kanaatti bulaa jirra. Seerri biyya kanaa kan diriirsee nu ol kaa'ee jiraate waa'ee diinagdee ilaalchisee jaarmaa mootummaa jalatti ijaarame ilaalchisee yeroo itti gabaasa galchuu qaba. Yeroon inni itti gabaasa galchus maayinni
waggaa tokko guutuu irra jira. Jaarmaan kun reefuu bu'uureffame. Jaarmaan kun ji'a salgaffaa keessa jira. Ji'a salgaffaa kana keessatti egaa giddu galeessatti boordidhaa fi kootrolii baay'annoo gabaasa galchuun hin jira. Itoo wanti tokko karaa irraa dabee jiraate dhuguma nuti waan ta'aa jiru uummatatti baasnee akkuma short of the annual report waan erginu jiraachuun hin mala ture. Rakkoo amma ammaatti hin argine accounting yerii qaba Oromiyaa Media Networkiin accounting yerii isaati maarchidha calqabee dhumni isaa February 28. February 28 hin cufama wanti waggaa tokko keessatti walitti qabame kan ba'es yoo jiraate sirriitti madalamee wanti akkaataan inni itti galee akkaataa inni itti ba'e audit committee qabna. Maal egaa boordiin independent boardidha. Day to day activities waan jaarmaa kana keessatti adeemaa jiru ofii isaatii harka keessatti hin cuuphatu. Haa ta'u malee boordii tokko kanii waa'ee diinagdee to'attee qorattee wanti galaa jiru bahaa jiru karaarra jira jettee kan gabaasa galchituutu jirti boorditti deebitee galchiti. Kanaaf isa irratti bobbaanee waan ta'aa jiru jara deemaa jirra. Haa ta'u malee isa duwwaadhaan dhaabbachaa hin jiru jaarmaan kun waa'ee gabaasa galchuu irratti. Nuti immoo ofii keenya ofuma xiinxallee ofuma qorannee ofuma to'annee gahaadha jennee nuti hin fudhannu. Mootummaan biyya sanaati kan seeran ittiin ijaaramne nuuf hayyama hin kennu. Kanaaf external auditor kan jedhamu jira. External auditor kuni horii baafne horiidhanii waan nuti waggaa tokko keessatti gochaa turre wanti nuti baafne wanti uummatarraa walitti qabne kuni akkaawuntii jaarmaa kana keessatti galeera moo hin galle namoota jaarmaa kanaaf gumaachan liistii isaanii walitti qabatanii liistinii fi kan akkaawuntii keessatti gale wal fakkaataa waliin fakkaatu yoo wal fakkaachuu baate maaliif wal fakkaachuu dide kan jedhu sirriitti xiinxalanii boordiidhaaf dhiyeessu. Edda boordi raggaatee booddee uummatatti gadi baasu jecha. Egaa kuni to'annaani bifa sadiin adeema. Tokko horii kan walitti qabee jaarmaa kanatti ergu chaaptara. Chaaptarri horii uummatarraa walitti qabee maqaa namoota tarreessee horii ammam akka walitti qabame edda baree booddee akkaawuntii OMN keessatti galcha. Keessatti galcheeti gara jaarmatti beeksisa jechaadha. Jaarmaa OMN head ofiisitti beeksisa. Sana booddee OMN horii galee fi liistii isaan erganii wal bukkee godhee ilaalee karaa ta'uusaa edda hubatee booddee dhugoonfataa jecha. Amma namoonni kiisii ormaa keessatti galee namootatti ergamee namoonni akka hin taanetti balleessaa jiru jedhanii kan himanii dhara ta'uusaa sumarratti ibsuu barbaada. Isinis bifuma kanaan akkanaa hubattanii barbaada. Horiin ummataa tokkollee hin banne horiin ummataa akka maleetti horii iddoo hin taanetti hin baane bifa gaarii dhumaanii to'atamee akkaawuntii jaarmaa keessatti galaa jira. Gabaasni gaa kan nurraa eeggatanu jaarmaan kuni waggaasaa edda fixatee booddee wanta tokko kwaalifaayi gochuu kan hin barbaadutu jira.
Seera biyya kanaan irra deebi'ee tuquu barbaade. Jaarmaa haaraa galmaa'ee amma accounting yirisaa murteeffatut up to a year and a half audit gochuu dhiisuun hin mala. Maaliif accounting yirisaa murteessuudhaaf isa facilitate gochuudhaaf seeran kuni lafa ol kaa'ame jechaadha. Maaliif generally accepted auditing standard jedhama. Kuni sana jalatti kufa. As much as akkaataan nuti immoo hisaaba keenyatti qabannu generally accepted accounting principles jedhama. Kana jala ala wanti nuti hojjennu yoo jiraate faalladha. Mootummaanis kanarratti tarkaanfii nurratti fudhachuudhaafi mirga qaba. Even jaarmaa kana cufuudhaafi akka seeratti warraaqaa hin jiru jedhee nu dhabamsiisu nu hin malu. Kanaaf seeratti buluudhaafis ta'e nuti immoo haqa ummata keenyaa horii ummata keenyaa karaa nagaadhaan bal'ina ol kaa'uun yookaan baasuun dirqama keenya waan ta'eef sanatti kan bullu nuti immoo caala akka baramuun irra jiru. Nuti immediate responsibility keenya ummata horii nu baaseti ummata horii nu baases listi isaanii qabna isaanis accountability first and foremost. Itti aanee garuu ummanni Oromoo waa'ee jaarmaa kana baruudhaaf waa'ee dinagdee isaa akkamitti akka galfachaa jiruu fi baasaa jiru. Maaliif warri hafanis boru nu gargaaruuf jiru ka. Warma amma gargaarsa nu kennan duwwaa irratti hirkannee hafaa hin jirru. Maaliif Oromiyaa Media Network dhuunfaa ummataati. Ummataatu dhuunfachuutu irra jira. Boordiin amma ijaarame yoo jiraate boru gallakkisee kan deemu. Executive Council amma jiran tarmii isaanii yeroo fixan akkasuma isanii deemu. Akkuma namoonni amma ibsa adda addaa irratti kennameera namoonni amma tokko hojjetanii fedhii isaanii guutuu dhiisuun hin mala. Disciplinary measure irratti fudhannaan sanarraa immoo miti dallansuudhaanii warra ba'an jiraachuutu hin mala. Nuti ammallee seera employer-employee relationship itti ibbatti amanna. Maaliif biyya ormaa keessattis yoo jiraannu ummanni Oromoos mataansaa kanatti buluuni isumaayyuu waan qarqaaru jennee waan amannuufi yoon gaarii hojjadhe karaan ittiin hojii boonsaa hojjechuu koo itti naa mirkaneessan jiraachuutu irra jira. In the form of bonus, in the form of appreciation letter, formii adda addaati. Yoon immoo jaarmaa kana sirriitti in hojjedhu ta'e. Jaarmaa kana karaa adda addaatiin dadhabina yoon agarsiise disciplinary measure irratti fudhachuufi waanuma barbaachisaadha. Kun jaarman kunis bifa kanaan akka tarkaanfatuun fedha. Maaliif my area of expertise waa'ee diinagdee to'achuu diinagdeen karaa nagaatiin galuu isaatiif ba'uusaa nama irratti muuxannoo seeraa qabu waggaa seeraadhaan hojjedha. Kanaaf hawwiin kootiif hojiin ani hojjedhus jaarmaa kana keessatti akka calaqqisu fedhii guddaan qabasi. Namoonni ammas waan tuqameera. Namoonni ati maqaa isaanii dhagahaa jirtu. Boordii keessa kan hojjetan. Executive Council keessa kan hojjetan. Akkuma siin jedhe muuxannoon qabatiin jedheera. Meezoon tokko ummata kanaaf bifa mindaatiin nama tokkorraa kan hafe kan kennamu hin jiru. Kana gara fuulduraatti yeroo nuti buukii keenya banne. Bannee ummataaf agarsiifne sana keessatti to'atanii raggaasifachuu danda'u. Devotioniin ummata kana boordis ta'e executive council gara fuulduraatti ummanni Oromoo
baay'ee irratti itti boonuudhaaf jira. Namoota muuxannoo waggaa dheeraa qabanii barumsa waggaa dheeraa qaban waan ta'aniif seera irraa hin maqu jedheeti hin amanu seerris hin maqne karaadhuma nagaatiin jaarman kun tarkaanfachaa jira. Garuu guddateera machuuritii isaarra darbeera no mucaa kaleessa dhalate hundumatu ururse hundumatu irra harka qabe guddisuun irra jira. Responsibilitiin kan boorditi kan executive council duwwaa miti. Quba namatti aggaamu quba namatti qabuurra kana balleessitan horii akka hin taanetti baatan waan qabatamaa hin taane. Namoonni akkasii immoo akkaawuntii OMN bananii arganii oodiit godhanii hin beekan. Bifa maalitiin baraniituyyuu horiin akka hin taanetti bane jedhu. Ati kan na gaafatte dhuguma gabaasni yeroo dhangalchuun irra hin turre kan jedhu irraa kan kaanedhaan irra darbeeyanii haala ibsuudhaa fi tattaaffii gochaa jira. Kanaaf bifa nagaatiin adeemna namoota akka hin taanetti nu hubatan yoo jiraatani to'annaa sana sirriitti mee gorora liqimsanii mee waan jiruuf waan hin jirre gargar baasanii ilaalanii akka nu hubatan barbaanna. Jaarman kuni akka guddatan dhufisi uummata Oromoo waan ta'eef isaan illee kana keessatti guddisuu irratti akka qooda fudhatanii hojjetanu malee diinatti dabarsanii nu kennuuni gaarii natti hin fakkaatu. Nuti immoo diina ofirraa faccifna kana nu beekutu irra jira. Nuti cayyenne jaarmaa kana eenyuttuu gallakkisaa hin jirru kan keenya mucaan ani ofii kootii dhalche mucaan ofii kootii guddifadhe namatti kennuufan jira irrattan du'a. Kana bifa kanaan akka hubatamuun barbaada hundumtuu akka akkasitti naa hubatuun fedhaa warri quba akka hin taanes nurratti qabaa jirtanii nurraa quba keessan gara diinatti aggaamaan jedhanii kanumaan jechuu barbaada. Galatooma obboleessa. Obbo Kitaaba galatooma. Mee gara obbo Henokittan darbaa. Oromo Media Network dhaabbata daldalaa osoo hin taane non profit kan bu'aaf hin dhaabbanne humna yeroof dandeettii akkasumas qabeenyaa Oromootiin kan sosso'aa jirudha. Oromo Media Network seeraan itti gaafatamummaan isaa eenyuufi? Itti gaafatamummaan dhaabbanni kun qabu akka seera yookaan baay'iloo lafa kaa'etti namoota tajaajiluudhaaf dhaabbateef uummata Oromoo keessaa immoo namoota dhaaba kana fanda godhan yookaan doonaloota kan ta'an fi itti gaafatamummaa ni qabaata, itti gaafatamummaa olaanaa ni qabaata. Kana caalaa immoo viizhinii fi miishinii lafa kaa'atanii qaba. Maal galmi akka jiru maal dala akka fedhu viizhinii kan lafa kaa'e sana bakkaan ga'uudhaaf itti gaafatamummaa mataa isaatiif ofii isaatiif itti gaafatamummaa ni qabaata jechuudha. Kanuma waliin wal qabatee dhaabbanni tokko gaafa hundaa'u istiraakcharii mataa isaatii ni qaba, gavarnaansi siistemii mataa isaatii ni qaba. Kun gavarnaansi siistemiin kun haayiraarkii mataa isaa irratti hundaa'ee itti gaafatamummaa akkaawuntabilitii rileeshinshiipii jiru hundumaa kan murteessudha. Dhaabbata strictly istiraakcharii sana irratti hundaa'ee opereet yookaan dalagaa isaa guyyaa guyyaatti geggeessu waan ta'eef seera ni qaba, gaayidlaayinsii ni qaba, poolisii dookumentii ni qaba. Hojimaata isaa guyyaa guyyaa keessatti source of authority kan ta'an ragaalee waraqoota adda addaa ni qabaata jechuudha. Kun dhaabbata randomly yookaan arbitrarily hojii yookaan dalagaa tokko daliiraa gochuu hin taane dhaabbata itti gaafatamummaa seera biyya kanaatiif itti gaafatamummaa isaatii ni qabaata. Uummata kana dhaabbata jaddoonatti godhanii itti gaafatamummaa ni qabaata jechuudha. Akkasiin ilaala. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin kun dhumaa Dr. Birhaanuuf ta'a. Dr. Birhaanuu akka kaayyoo dhaabbata miidiyaa tokkotti Oromo Media Network dhaggeeffattoota isaa beeksisaa, barsiisaaf bohaarsaa jira.
akka ogummaa keessanitti Oromoo Media Network karaa inni itti guddachuu danda'u isa kami? Audience bal'aa dandeettii hedduu Oromoo keessa jiru qabeenyaaf humna Oromootti dhimma bahee sadarkaa tokko achi siquu akkamiin danda'a? Tole galatoomii obbo Israa'el gaaffii gaariidha. Akkuma sila kaasaa turretti Oromiyaa Media Network. Oromoo Media Network miti yaada wanti isaa maqaa isaa sirreessu dhumaa fi Oromiyaa Media Network akkuma jalqaba kaayyoon itti dhaabbateef tokkoffaa dheebuu odeeffannoo miidiyaa walabaa tokko kennuu fi danda'u guutuudhaaf carraaquudha. Kana keessatti akkuma sila kaasaa turetti miidiyaa walabaa tokko maalidha hojjechuu kan qabu kan jedhu inni tarreeffamee kaahameera isarratti hundoofneeti hojii kan hojjennu. Hojii hojjechuu kan hin jalqabne malee waan baay'eetu nu hafa jalqabarra jirra. Akka miidiyaa walabaa tokko hojiisaa hojjetutti jalqabnee jirra. Maaliif kana jechaa jirra? Muuxannoo jirurraa, aadaa jirurraa kaanee kan hubannu yoo ta'e biyya keessattis ta'ee biyya alaatti biyyattii sana wajjin wal qabatanii miidiyaaleen adda addaa dhaabbatan ammam walabummaa isaanii eeganii naamusa gaazexeessummaa naamusa ogummaan kun barbaadu eeganii hojjechaa jiran kan jedhu qorannoon adda addaa gaggeeffameera. Rakkoo akka qabanidha kan qorannoon adda addaa kun hubachiisu. Nutis miidiyaa kanaan dura hundeeffamanii jiran wajjiniin bifuma wal fakkaatu hojjechuu nurra jira? Nurra hin jiru. Dhaabbata propagaandaa ta'uun nurra hin jiru. Hin beekama. Intarastii Oromoo irratti hundoofnee hojjenna. Uummanni Oromoo haqa qaba. Haqa isaa sana karaa dhugaa qabannee hojjechuun nurra jira jenneeti kan socho'aa jirru. Ogummaan kunis kan barbaadu kanuma. Waan haqa ta'e dhugaa ta'e karaa dhugaa qabatanii baasuudha. Hojjechuudha. Qoratanii baasuudha. Kan wajjin wal qabatee akka sila kaasaa turtetti dhiibbaan garaagaraa hin jira. Miidiyaan kun miidiyaa militaanti ta'uu qaba jedhanii warri dhiibbaa uumuudhaaf dhiibbaa adda addaa uumuudhaaf yaalan hin jiru. Kana baay'ee raziisti goona. Intarastiin adda addaa miidiyaa kanarratti ka'aa jira. Karaa amantiitiin, karaa siyaasaatiin, karaa adda addaatiin. Kuni fudhatama hin qabu. Dhaabbanni kun ifatti kan inni itti dhaabbateef hin jira. Kaayyoo hin qabaa. Isarratti hundaa'ee hin hojjetu. Marsaa keenya irratti www.oromiamedia.org irra seenanii editorial poolisii keenya tokko amma dhumaatti dubbisuun barbaachisaadha. Dhaabbanni miidiyaa kun maal akka hojjetu, akkamitti akka hojjetu, kan maalirratti hundaa'ee akka hojjetu sirriitti kan mul'isudha. Core values jennee kan keenya hin jira. Naamusni ittiin hojjennu maal akka ta'e sirriitti tarreessee jira. Isa sirriitti dubbisanii hubachuun hin danda'ama. Kanaa ala baaneetu hojjechuun nurra hin jiru. Garuu namoonni tokko haalli isaan itti hubatanii dhaabbata siyaasaa tokkotti loognee propagaandaa dhaabbatichaa akka oofnu warri fedhii qaban hin jiru. Kana hin hojjennu. Kana akka hojjennu guyyaa nu dirqisiisan irraa jalqabne dhiifnee baana malee kana hin hojjennu. Nuti propagaandaadhaaf miti kan dhaabbanne Oromoon haqa qaba. Haqa isaa sana hin baafna karaa haqa qabannee jechuudha. Kana gaafa goonuu itti gaafatamummaa qabna. Itti gaafatamummaa ogummaa kanarraa maddu. Itti gaafatamummaa seeraa fi heera dhaabbanni kun ittiin ijaarame. Heeyyama ittiin argate. Inni jira isarratti hundoofneeti kan hojjennu. Haala garaagaraatiin maqaa dhaabbatichaaf ta'ee maqaa namootaa kaasanii asiif achi kan ungulaalanii jiru. Inni fudhatama hin qabu. Ololuma ta'ee kafa malee karaadhuma danda'ameen dhaabbanni kun adda ta'ee aadaa kanaan dura hin turre sana isa keessaa baanee aadaa haaraa ogummaa kun barbaadu irratti hundoofneeti kan hojjechuun nurra jiru jechuudha. Kana gaafa goonuugaa dhiibbaan adda addaa jiraachuu hin danda'a. Dhiibbaan inni guddaan meeshaalee guuttachuu dhabuu amma haalli nuti irratti hojjechaa jirru meeshaalee
ogummaan kun barbaadan miti hanqina humna namaa qabnaa hanqina diinagdee hin qabnaa akkuma asila jedhame dhaabbata haaraa waan ta'eef hojimaata adda addaa diriirsuun barbaachisaadha. Kana gaafa hojjechaa jirrutti hanqinni tokko hin mul'atu muuxannoo dhabuurraan kan ka'e akkuma amma jedhamaa jirutti immoo liidarshiippiinis fagaatee waan jiruuf irra kana dhiyeenyatti argamanii hojii kana haala saffisaa ta'een gaggeessuun barbaachisaadha. Otoo rakkoon kun ka'ee to'anni hin jedhiin karoora baafannee hojjechaa turre. Kanaan dura karoora baafnee hojjechaa turre. Karoora sana boordii itti dhiyaataa boordiin erga raggaatee booda gara hojiitti seenna. Amma otoo rakkoon kun hin ka'in karooruma kana gara boordiitti dhiyeessinee turre. Karoorri kun maal jedhaa amma sa'aatii tokko amma sa'aatii lamaatti kan wanni kun sa'aatii tokkoof amma sa'aatii tokko walakkaatti kan hojjechaa jirru isa ol guddisuudhaaf kan karoorfanne gaafa kana ol guddifnu sagantaalee garaagaraa kan bashannansiisaa ta'an kan barnoota namaa kennan odeeffannoo adda addaa kan dabalate isa diriirsinee hojiirra oolchuudhaaf karoora baafanneerra kana gaafa goonu humna keenyaatiin qofaan kan hojjennu humna alaarree dabalachuu qabnaa isaanillee keessatti hirmaachuu qabanii kan jedhu karoora baafanne kun dura otoo rakkoon kun hin ka'in karoora bahee turedha karoora lafa kaawwamee turedha kana gaaraawwiisaatti seenaa otoo jirruuti rakkoon kun kan ka'e haala kanaan qaamoleen production companies production entrepreneurs warra ala jiran show adda addaa like talk show game show reality show documentaries entertainment wanta akkasii kana produce godhanii ummata isaaniitiif gateway qabnu kanarratti bahanii ummata dhiyeessuu warra barbaadaniif yeroo qilleessaa kennuudhaaf dhaabbilee civic ta'an ummata sagantaalee ummata barsiisuu danda'an hojjetanii yoo fidan yeroo qilleessaa kennanii dabarsuudhaaf stringarii adda addaa kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti dhaabuudhaanii isaanirraa production adda addaa isaan nuu kennan isallee keessatti daballee yeroo dheeraadhaaf waan uummanni barbaadu qophiilee bashannansiisaa barsiisaa odeeffannoo namaaf kennan isa dabarsuudhaaf karoora qabanneetti hojiitti osoo seenaa jirru rakkoo kun dhalatee kan wanni goone jechuudha. Kana itti deemna hojjechuu jalqabneerra kana fiixaan baasuudhaaf uummanni keenya nu gargaaruu qaba. Karaa positive ta'e nu gargaaruu nurra jira. Uummanni keenya akkasitti nu hubachuutu irra jira. The bottom line waan barbaachisaa ta'e nuti meeshaa propagandaan taanu. Meeshaa propagandaan taanu miidiyaa aktiivistii hin taanu. Ilaa hojii walii qooduun barbaachisaadha. Walii qooduu osoo hin ta'in hundumtuu akka ogummaa isaatti akka wanni isaatti hojjechuu qaba. Warri aktiivistii ta'an hojii isaanii haa hojjetan. Warri siyaasa hooggananis warri fedhii siyaasaa qabanis hojii isaanii karaadhuma isaanii haa hojjetan. Nutis warri ogummaa gaazexeessummaa keessa jirru hojii ogummaa keenyaa qabannee haa hojjennu. Qaamni tokko qaama biraa keessa kan harka isaa galfatu ta'e hojiin achi tarkaanfachuu hin danda'u. Kabaja olii kennine naanna'ee hundi keenya uummanni Oromoo wanni akka ta'uudhaaf fedhii uummata Oromoo guutuudhaaf kan sochoonu akka ogummaan keenya barbaadutti kanarratti hojjechuutu nurra jira. Haala wal hubannee deemuutu nurra jira. Kana uummanni nu hubachuu qaba. Akkasitti kan socho'uu nurra jiru. Karoorri keenya akkuma sila kaa'e yeroo gabaabaa keessatti uummanni nu gargaaree rakkoo dinagdee qabnu kana furree waan barbaachisaa ta'e kana hojjechuudhaaf socho'aa jirra. Kanuma wajjin wal qabatee wanti hojiin tokko waan jalqabne hin jira isa jabeessinee itti fufna. Liidarshiippii fageenyarra jiru kanallee gara giddugaleessaatti fidanii key personnel key leadership warra ta'an bakka sanatti argamanii haalli isaan itti hojjetan jiraachuu qaba. Rakkoolee amma jedhaman kun ifee ba'e malee rakkooleen amma jedhaman kun waanuma jiraachuu qabu leera. Ammana asii ol kaasanii alatti baasanii wanti odeeffamullee jiru ture.
Garuu kunis kan maddee liidarshiippiin dhiyeenya irratti argamee hojii kana gaggeessu dhibuusaati gara fuulduraatti yeroo gabaabaa keessatti liidarshiippiin bakka kanatti barbaachisu ramadamee qaxaramee hojii sana hin hojjeta jedhamee tabdatama haala kanaan akka hubatamu barbaanna jechuudha obbo Meenok. Okay. Gaariidha. Obbo Israa'el Waamti rakkoon qabu. Gaaffii keenya ituu hin xumurin sagantaa keenya ituu hin xumurin dhumarratti waajjira dura taa'aa boordii Dr. Ahmed Galchuu itti aansuudhaan immoo waajjira gulaalaa Oromoo Media Network Dr. Birhaanuu Dirbabaa akka yaadi hafe yookiin yaada xumuraa dhaamsa qabdan akka dabarfattan carraan isinii kenna. Kan jalqabaa Dr. Ahmed yaada qabdan dabarfachuuf amma yeroon kan keessan. Galatoomii obbo Israa'el. Gaa waa hedduu haasofnee jirra yaadni dhumaa tokko kan dabarfachuu fedhu. Hanga ammaa deemne irratti miidiyaa kana keessatti rakkoo garaagaraa kan yeroo gabaabaa keessa mul'atanii sadarkaa barbaachisaa hin ta'initti uummata keessatti faca'anii hanga tokko gufuutti uuman kanarraa hedduu haasofnee jirra. Kana keessatti wanni irraanfatamuu hin qabne dhaamsi guddaan tokko kan dabarfachuu fedhu. Jaarmayni kun hanga ammaa sochii hanga ammaa godhe keessatti bu'aan inni uummata Oromoo uummata sagaleen isaa ukkaamamee yeroo dheeraadhaa fi rooroon uummata kanarra gahaa ture ukkaamamee wanni haala garaagaraatiin biyya keessatti uummata keenyarra gahaa ture haala gurra addunyaattis ta'e gurra Oromoo biyya biraa jiru hin geenyetti haala keessa turre san jijjiiruu irratti bu'aan inni argamsiise waan hedduu guddaa ta'e waan ta'eef kanaafi hojjetoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hir'ina jiru wajjin hanqina qabnu wajjin keessa'uu hojjettoonni keenya gaazexeessitoonni keenya kanii frontline gubbaa jiran wareegama guddaa kafaluudhaan bu'aa hanga ammaa argamee fi firii hanga ammaa argame kana argamsiisuu irratti gaheen isaan taphatanii fi wareegamni isaan kafalame hedduu guddaa waan ta'eef uummanni Oromoo bifa kanaan akka hubatuu fi wareegama isaan kafalan uummanni Oromoo akka gaariitti akka hubatuu fi dhaamsa dabarfachuu barbaada. Inni lammataa miidiyaan kun akkuma ture jennee qacaleedha. Hir'ina hedduu qabna. Hir'ina qabnu kana irraa haaluudhaaf immoo tokkoffaa hir'inni qabnu maal akka ta'e tokkoon baatii 9 dabarsine kana keessatti hir'inni keenya maal akka ta'e akka gaariitti hubannee tartiiban wal duraa duuban akkamitti akka hiikkachuu dandeenyus pilaana gahaa lafaa qabna jechuudha. Sagantaa gahaa lafaa qabna tartiiba tooftaa rakkoo qabnu kan hiikkannee miidiyaan kun akka abdatametti akka hundi keenya hawwii qabnutti hawwii nuti qabnu san guuttachuudhaaf miidiyaa kana miila isaatiin gadhaabnee ijaaruudhaaf wanni barbaachisaa ta'ee karaa hir'ina inni qabuutiin fi karaa furmaata isaatiin qormaanni gahaan godhamee lafa jira. Qormaata kanaa fi furmaata lafa keenya kana dalagarra oolfachuudhaaf wanni guddaan nu barbaachisu uummata keenyarraa eeyinu uummanni keenya gargaarsa isaatiin akkuma hanga ammaa nu bira dhaabbatee yeroo gabaabaa keessatti miidiyaan kun sagalee uummata keenya ol kaasee hafuura tokkummaa hafuura wal dhaga'uu hafuura wal duukaa hiriiruu uummata keenya keessatti uume ammas wajjin dhaabbatanii sadarkaa amma jiru kanarraa sadarkaa itti aanutti achi tarkaanfachiisuu akka dandeenyu uummanni keenya wajjin gargaarsa isaa hoggayyuun wajjin akka dhaabbatu gaafadha. Kanarratti dabalamee ammas haala nuti keessa jirru haala hir'ina qabnuun haala muuxannoo waan ka miidiyaa dalagaa miidiyaatii fi
waa'ee amma harka qabu kanarratti hir'ina qabnuu fi muuxannoo dabarraa kun xiinxallaa keessa galfamee rakkoolee jiru kun ammas waan halkan tokkoon hiikamuu danda'amu miti. Wanni kun waan yeroo fudhatu. So wanni kun akka yeroo fudhatu beekame uummanni keenya fi gargaartonni keenya akka obsaan hanga waan rakkoo qabnu kan hundarraanne miidiyaa kan akka barbaadamutti bakka inni barbaadamuu fi akka barbaannetti sadarkaa silaa hawwatu saniin ga'uudhaaf obsi akka barbaachisu dhaamsa hedduu murteessaa ta'e kan uummata keenyatti dabarfannu keessaa tokko jechuudha. Gargaarsa keessanii nu bira dhaabbadhaa. Ammas obsaan yeroo nuu kennaa wanni barbaachisaa ta'ee fi hir'inni miidiyaan kun qabu hunda Ormaata amma hanga ammaa godhamee fi muuxannoo hanga ammaa baatii sagalan dabarsine kana keessa arganneen rakkoo amma harkaan qabdu hiikkannee sadarkaa itti aanutti tarkaanfachuudhaa fi qophii gahaa waan qabnuuf gargaarsi keessanii fi obsi keessan akka nu wajjin turu gaafadhaa. Dhumarratti dhaamseen qabu kanumaa galatooma. Dr. Birhaanuu Dirbabaa dabareen kan keessan. Ta'u galatooma egaa kanan dhaabuu barbaadu keessumaa miidiyaa televezyiiniiti kan irratti amma hojjechaa jirru. Miidiyaa televezyiinii sadarkaa isaa eege gaggeessuudhaaf qaaliidha, expensive, baay'ee expensive kan ta'edha. So amma danda'ame sadarkaa danda'ame irraan geessisuudhaaf dinagdee guddaatu barbaachisaa. Dinagdeen kun immoo uummata keenya irraa amma maddisaa kan ta'uu qabu. Sabni keenya kanarratti miidiyaan kun bu'aa akka argamsiisu gochuudhaaf deeggarsa isaa itti fufuu qaba kan jedhu qaba. Gara biraatiin warra ogeeyyii ta'an, ogeeyyii gaazexeessummaa, ogeeyyii teeknikaa ta'aniif yeroo adda addaa feerraa dhiyeessinee turre jirratti ammas dhaamsi isaanii dabarsuu barbaannu kun miidiyaan kun gara fuulduraatti miidiyaa sadarkaa isaa eege ta'uudhaaf deema. Kanarratti viizinii kanaan kan hojjetaa jirru. Kanaaf ogummaa qabdaniin gara kanatti dhuftanii akka miidiyaa kana miila lamaan dhaabbachiisuudhaaf yaalii godhamu keessatti akka gumaachitan kan jedhu dhaamsa dabarsuun barbaada. Addunyaa garaagaraarraa ogummaa kanaan kan muuxannoo qaban jiraachuu danda'u. Bakka jiranitti miidiyaa kana gargaaruudhaaf yaalii akka godhan dhaamsa isaaniif dabarsuun barbaada. Gara biraatiin dhaabbilee garaagaraatiif akkuma sila kaasaa ture yoo danda'ame miidiyaan kun adda ta'ee bu'aa argamsiisuu hin barbaadame yoo ta'e editorial independence isaa akka eegu gargaarsa akka nuuf godhanidha. Qaamoleen siyaasaa, qaamoleen amantii, qaamoleen garaagaraa jechuudha. Nuti kan bu'aa buusuu dandeenyu meeshaa propagaandaa isaanii. Meeshaa haqni Oromootti hin bahu yoo goone qofaadha kan bu'aa argamsiisuu danda'u. Miidiyaan propagaandaa bu'aa inni fidu akka hin jirre aadaa kanaan dura turerraa argaa turreerra. Kanallee aadaa haaraa kanallee yoom ijaaruu nurra jira, amma jalqabuutu nurra jira. Kanaaf kanarratti akka nu gargaaranii akkuma beekamu sabni adda addaa sabni keenya fedhii tokko hin qaba. Fedhii sana guutuudhaaf hundi keenya karaa adda addaatiin irratti hirmaachuutu nurra jira. Kana keessatti immoo ogummaan kun bifa barbaadu waan dhugaa, waan baalaansa ta'e, waan feer ta'e akka hojjennu gochuudhaaf nu gargaaruu qabaa jechuudha. Kana keessatti nu hubachuu qabaa. Hubannoo kanaan waliin deemuu akka dandeenyu nu haa hubatu jechuudha. Karaa gara biraatiin humni nuti amma qabnu garmalee muraasa. Namoota muraasaani. Namoota kaffalameeti hojjetaa jiranii tayyuu kaffaltii hammamtu kaffalamaa jira kan jedhu nu wannidha. Hojjettoonni amma hojjetaa jiranii yeroo isaanii yeroo sila wanni gochuu qaban isa caalaa kan hojjechaa jiranii. Isaan yeroo kana hojjetanitti alaa ololli negative ta'e, ololli diigaa ta'e yeroo irratti gaggeeffamu baay'ee hamilee isaaniitiif illee gaarii miti, hamilee keenyaaf illee gaarii miti.
So warri olola negative ta'e gaggeessan olola isaanii dhaabanii karaa danda'ameen miidiyaa kana ijaaruudhaaf miidiyaa kana deeggaruudhaaf waan positive rakkoon hin jiru jechuu miti hanqina hin jiru jechuu miti hanqina jiru kana qeeqaa jabina jiru kana immoo jajjabeessaa akkasitti gara fuulduraatti akka tarkaanfatu gara kanatti akka nu dhufan akkasitti dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Egaa ani akka ogeessa tokkootti ogummaan kun keessa keenya keessatti akka dagaagu fedha guddaan qaba. Warri kaan illee akkasuma fedha guddaa qabanii kana guutumaan guutuutti hojiirra oolchuudhaaf qaama hundarraayyuu deeggarsa gahaa ta'e barbaannaa kanaan akka nu gargaaran waamicha kun dabarsaa galatooma. Obbo Soraan yaadatti dabaluu sitti kana okey waan yaadin dabarsuu barbaadu. Ata. Gabaabsi gaa. Qabxii sadii gabaabsi kan barbaada inni tokkoffaa akka uummanni Oromoo sirbii beelaa jiru kan baru kan hin fedhu. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin it's a success story yookaan immoo akka mo'ichaatti initiative yookaan projektii kaa'amuu danda'u. Kanas maaliifin kan jechuu barbaade fakkeenyaaf biyya keessatti uummanni Oromoo hariiroon yookaan immoo rakkinni qabu tokko maanni uummata yookaan society oppressed ta'e mootummaan Itoophiyaa kan uummata Oromoo oppressed gochaa jiru akka ta'e ni beekama. So hariiroon jiru oppressor is oppressed relationship itu jira biyyatti. Discrimination itu jira wanta rakkoo adda addaatu jira biyyatti. Dalaguu danda'amu Oromoo yoo taate rakkina keessa jirti. Biyya kanatti garuu biyya firii ta'etti haga tokko resursii mobilize godhamee miidiyaa establish namoonni godhanii asiin ga'an akka success storytti yoo dubbatame critics jiru constructively dhiyeessuudhaan miidiyaa kana levelii itti aanutti dabarsuun ni danda'ama. So namoonni tokko OMN fi uummata diaspora jiru gidduu oppressed relationship godhanii imagine campaigns gochuu barbaadan so of revise yaad isaanii godhan gaarii fakkaata argataa dabarsuu barbaada. Inni lammaffaan immoo hojjetoota OMN keessa jiran kan volunteer godhan kan ta'an jiran galata guddaan qaba. Maaliif misoota yeroo darbe deemee tokko lamaaf dalaguudhaaf deemee argee jira. Hojjetoonni achi jiran sa'aa 24 achi ta'anii halkan guutuu kan hojjetan argeera. Kun dedication fi content isaan uummata Oromoo sarbii gochuudhaan qaban waan ta'eef kun upload godhamuutu irra jira. Kanneen akka keenya ogummaa keenyaan immoo uummata keenya sarbii gochuudhaaf uummata keenya tajaajiluudhaaf fedhii isaa waan qabuuf honor waan ta'eef hojii mataa keenyaa dhuunfaa mataa keenyaa fi jireenya mataa dhuunfaa keenyaa bakka itti dhiisnee kana gargaaruudhaaf kan waan kana keessatti hirmaachaa jirru. Ofii kiyya akka fakkeenyaatti fuudhee yoo ta'e hundumtuu fakkeenyaata isaanii qabaata. OMN ogummaa seeraatiin osoo OMN ala ba'ee ogeessa seeraa tokko qacaree qarshii kuma hedduutti kan lakkaa'amu seef gochuudhaan kun hundumtuu fedhii uummata keenya tajaajiluudhaan kan ta'e waan ta'eef inni kun hubatamu akka qabu willingnessii yookaan immoo fedhii ogeessonni hundumtuu qaban akka uummanni Oromoo akka isaan baranii barbaada. Fakkeenya sadaffaan immoo gama boordiitii fi kaanfeetiin leadership rooliin jiru kaka'umsaaf olaanaa akka isaan qaban ani personaalii wiitnesii gochuu ni danda'a. Garuu boord cheerii kanaan dura rizaanii godhan gama kanaan galateeffachuu qaba. Dr. Hamzaan is a brilliant man. Sarvii godhee dhaabbata kana sarvii godhee karaa gaarii agarsiisee jira. Haa ta'uutii Dr. Hamzaan dhaabbata kan transform gochuudhaan fi dandeettii isaa guutummaa guutuutti ni qaba ture. Professional capacity isaa ni qaba ture. Aangoo isaas ni qaba ture. Sappoortii isaas ni qaba ture. Seerri dhaabbata kanaa Dr. Hamzaadhaaf guutummaa guutuutti rakkinanni kaase sana furuu akka danda'uuf bakka kenneefii ture. Haa ta'uutii unfortunately Dr. Hamzaan Rizaan gochuunsaa hunda keenya ni gabbisiisa. Garuu haga ammaatti dhaabbata kana kan inni sarbii godhee fi uummata Oromoo kan inni sarbii godhe galata guddaa qaba. Gara fuulduraattis we are friends waliin dalaguudhaaf on personal level or institutional level waliin dalaguudhaaf nuti qophii akka ta'an personally ani gama kanaan yaadannoo ibsuun barbaada. Galatoomaa.
Dr. Ahmed Galchuu, Board Chairman yookiin durataa boordii Oromiyaa Media Network British Columbia irraa, obbo Kitaaba Magarsaa barreessaa boordii Oromiyaa Media Network Toronto Canada irraa, obbo Abarraa Tafarraa miseensa boordii Oromiyaa Media Network Washington DC irraa, akkasumas obbo Girmaa Taaddasee CEO yookiin hoogganaa olaanaa Oromoo Media Network Washington DC irraa, Dr. Birhaanuu Dirbabaa Editor-in-Chief yookiin Gulaalaa Oromiyaa Media Network Australia irraa, obbo Henry Gabbisaa Oromoo Media Network Legal Affairs Head yookiin dhimmoota itti gaafatamaa dhimmoota seeraa, hundum ja'an keessaniyyuu yeroo keessan fudhattanii keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan dhihaachuudhaan gaaffii nuti isinii dhiyeessine hundaaf deebii quubsaa waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedhaa. Fayyaa ta'aa. Galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.